Kolleejiin Poolisii Oromiyaa nageenya naannichaa waaressuuf humna poolisii beekumsaa fi ogummaan ga'oome ijaaraa jira. Yakkoota bifa ammayyaa'een qindaa'ee tasgabbii uummataa jeequu dursanii ittisuu fi qorannoowwan garaagaraa gaggeessuun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu xiyyeeffannaan hojjechaa jira. Guyyaa har'aas workshooppiin qorannoowwan garaagaraa mata dureewwan dhimmoota yakka dursanii ittisuun haqa abbaa haqaa fi deebisuu fi bakkeewwan yakki irra deddeebiin raawwatutti adda baasuun nageenya waaressuu dandeessan irratti magaalaa Adaamaatti gaggeessaa oole. Humna nageenyaa leenji'ee fi beekumsaan ga'oome horachuun tajaajila haqaa ammayyeessuuf qorannoo ji'oota 20 oliif gaggeeffamaa turuu kan kaasan hayyoonni bu'aa qorannoo dhiyeessan yakka uummata gidduutti uumamuun nageenya uummatichaa booressuu dursanii ittisuudhaa fi qorannoo kallattii agarsiisuu danda'uudha jedhani. Mata dureen qorannoo har'atti dhiyeessaa turre waa'ee yakka bakkaan yeroodhaan maaliif akkamiin uumamuu akka danda'uu fi hawaasti kanarratti immoo yaada maalii qaba kan jedhu akkasumas maalitiin yakkoota kana to'achuu yookaan hir'isuu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffatee fi ji'oota 20f qo'annoo taasifamaa ture. Tarii akka biyyaatti kan jalqabaa maalifiin Oromiyaa bakkoota 7 fudhatee qo'annoon hojjetame Itoophiyaa keessattis bakka 7 kan fudhatee hin jiru. Haala kenna tajaajila poolisii sadarkaa guddina addunyaan fi biyya keenya irra jirtuun karaa wal madaaluu danda'uun ammayyoomsuudhaaf kenna tajaajila poolisii. Poolisiin hojii nageenya yeroo hojjetu karaa saayinsaawaa ta'ee fi ammayyaawaa ta'een akka hojjetu maaltu barbaachisaa tooftaaleen poolisiin hojii ittiin hojjetu addunyaarra jiran maal isaan biyya keenya wajjin kan deemu maalinni kan jiru kana qorachuudhaan qorannoo saayinsaawaa ta'een adda baasuudhaan riifoormii biyyaalessaa eegalame kana cimsuudhaan keessumattuu gama poolisiitiin maaltu nurraa eegama kan jedhu kanarratti bal'inaan hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qorannoowwan kunneen hojii poolisii fi kenniinsa tajaajilaa irratti qaawwa jiru guutuuf akkasumas rakkoolee nagaa fi misoomaa balaadhaaf saaxiluu danda'an madda isaaniirraa mala saayinsawaa ta'een maqsuudhaaf kan gargaarudha kan jedhan Daayirektarri olaanaan Kolleejii Poolisii Oromiyaa gargaaraan Komishineraa Gosaayee Kabbadaa tajaajila uummataa beekumsa irratti bu'uureeffate kennuufis kan gargaarudha kaasanii. Yakka ittisuus ta'e yakka qoratanii haqa baasu irratti akkaataa kanaan dura hojjetamaa tureen hojjetanii keessaa bahuun hin danda'amu. Kanaafuu dhimmoota kana bifa saayinsawaa ta'eetiin yakkoonni jiran maaliin eenyuun raawwatamu maaliif raawwatamu eessatti raawwatamu yoom raawwatamu kan jedhu san bifa saayinsawaa ta'een qo'annoo fi qorannoo irratti gaggeessanii gaaffiiwwan jiran san immoo cufanii irratti hojjechuun murteessaa waan ta'eef qo'annoo kana gaggeessine jechuudha. Addunyaa guyyaa guyyaan jijjiiramaa buluu keessatti yakkoota bifa ammayyaa'een qindaa'ee yaaddoo uummataa ta'aa dhufe qolachuudhaa fi hojii hunda beekumsaaf teekinooloojiin hoogganuun barbaachisaa ta'uu kan kaasan itti aanaan Komishinara Jeneraalaa fi hoogganaan qajeelcha muummee bulchiinsaa humna namaaf loojistiksii Poolisii Oromiyaa itti aanaan Komishineraa Abbabaa Laggasaa kolleejichi ergama mootummaan itti kenne ga'umsaan bahachaa jira dubbatanii. Rakkoolee maaltu jira kan jedhu dhimmoota adda baasan waan ta'eef rakkooleen sun immoo erga beekamanii booda isaaniif falli ta'u maalidha kan jedhu. Kanaaf yeroo ammaa yakka ittisuus ta'e yakka qorachuun akkuma feetetti hojii hojjetamu waan hin taaneef beekumsa irratti hundaa'uun mala saayinsawaa ta'e irratti hundaa'uun baay'ee barbaachisaa ta'a waan ta'eef yakkoolee yeroo ammaa kana wal xaxaa ta'aa dhufan keessatti ga'een poolisii tooftaa kamiin fayyadamee mala kamiin fayyadamee yakka ittisa sanirra kan darbe immoo tooftaa kamiin yoo qorate seera kabachiisaa yakka raawwataas immoo seeratti dhiyeessee gatii seeraa kennisiisa kan jedhu suni dirqama beekumsa irratti wanna gaaffii yookaan qaawwa tokko guutuu irratti hundaa'uun barbaachisa waan ta'eef kanaaf egaa dhaabbileen barnoota akka dhaabbata poolisiititti akka dhaabbata nageenyaatti babal'achaa kan jiran.